Oromoon kan eenyu hoggaasiin jedhanii. Oromoorra hanga aadan biyyee deemi nama si gaafateef lakkaa'ee fi hime. Lakkoofsi isaanii beekii 40 atilleen baradhu hortee teeti hime dhaloota keen godhiin hortee akka loonii. Atilleen baradhu hortee teeti himi dhaloota keen godhiin hortee akka loonii dhaloota keen godhiin hortee akka loonii. Barnoota shari'aa ammaa ammayyaa barachuutti jirra xiqqaa guddaan biyyaa. Wahinsinii dhaamaa hundi lammiitiyyaa waan daganne takka nuuf himaa dhagayaa. Akaakuu abaabuu horte teenya mara mee hangam baranne barsiisuutti jirra. Kanallee barachuun dirqamaatu jira rabbumaa dubbate laashe quraanarraa. Barnoota shari'aa ammaa ammayyaa barachuutti jirra xiqqaa guddaan biyyaa. Wahinsinii dhaamaa hundi lammiitiyyaa waan daganne takka nuuf himaa dhagayaa. Akaakuu abaabuu horte teenya mara mee hangam baranne barsiisuutti jirra. Kanallee barachuun dirqamaatu jira rabbumaa dubbate laashe quraanarraa. Suuratul Hujuraati aayaa 13 daqiilaa li'atu akkas jechuu jira. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. يا توت المانما هندي خيس مرا nuti isinumne dhiira fi dhalarraa gosaa fi ibiddaa goone lammii maraa akka ol beeytaniif akkas goone jirraa. Hoggaa rabbiin jedhu aayataa kanarraa mee maaltu siif gala wayyaa badaniiraa. Hoggaa rabbiin jedhu aayata kanarraa mee maaltu siif gala wayyaa badaniiraa. Lammii fi baranii barsiisuun dirqamaa. Mee dhaqaati ilaalaa siiraa nabii keenya alayhi salaatu wasallam tasliimaa. Horteesaa guututti lakkaawwateetumaa arabatti galchee seenadhatti seenaa. Seenaa kana nuti maalirraa barannaa. Nuti ilmi namaa adawwiidha qabnaa. Yoonif ati taate nama filatamaa seenaan kan kee beeki siifni barreeffamaa. Yoo kanaa hin beenye lakkoofsaa gosummaa waan biraa yoo dhabe diqaalan nu yaamaa. Kanaafuu barachuun nurratti dirqamaa. Ammarraa eegallee barree wal barsiifnaa atilleen baradhu barsiisi daa'imaa. Lammii fi baranii barsiisuun dirqamaa. Miidhaqaati ilaalaa siiraa nabii keenya alayhi salaatu wasallam tasliimaa. Horteesaa guututti lakkaawwateetumaa arabatti galche seenadhatti seenaa. Seenaa kana nuti maalirraa barannaa. Nuti ilmi namaa adawwiidha qabnaa. Yoonif ati taate nama filatamaa seenaan kan kee beeki siifni barreeffamaa. Yoo kanaa hin beenye lakkoofsaa gosummaa waan biraa yoo dhabe diqaalan nu yaamaa. Kanaafuu barachuun nurratti dirqamaa. Ammarraa eegallee barree wal barsiifnaa atilleen baradhu barsiisi daa'imaa. Oromoon katabbooti tabboka waaqoti waaqo kadaadhiti daadhiin ka utteeti utte kabiiteti biitee walaabuti. Walaabu kan jilcha kan daawwaro sagalin lakkaahee qabaddu adeero. Daawwaroo ka oofan ka shara 11 geenye hin hifatin narraa.
شران كهدياتي هديا مو خرابو رابو خدورتي دوري المطبو طبو خنا بيخي أبان سا مرمري مرمر كم مامتي مامان كورري ورر وايو غودا غودان كم مري مري غلان وداي وداي كشنكري شنكر كا إرمي إيران كبتاني بتانو بنكوشي كوشي المهامي حامان كان نوهتي نوهين كان لمكي لمك أبانسا برمتو شلكي متو شلك يورد ملايل أكنوكي هر مقا أفر وليك كمني بيكي أكنوك أنوشي أنوش كان كينني كينن خشيزتي شيس إلما آدمي آدم كبيتي بيين تربيتي هورتين أبا خينيا آسر دابتي بردو برسيسي دلو تخنكيتي